biyirraa uumame haadha abbaa malee isa haadha abbaa malee uumame waaqa sadarkaa waaqummaa hin kennineef yookaan waaqa hin jenneef isa dhalate ji'a 9 immoo garaatti taa'ee waaqa jennaaf kan jedhu gattaa'ee ofuma kiyyaaf dhaggeeffadha kitaabarra hin jiru jechi ani waaqa naaf kadhadha jechi waan akkamitti lafa deema kan jedhu ofiidhuma kiyyaawunatti dhagame kitaabarra hin jiru kanafi ammoo islaamummaa keessatti la ilaha illallah rabbi tokko malee kan biraa hin jiru rabbi hin dhalu hin dhalchu qulu allahu ahad allah malee kan biraa hin jiru jedha quraana keessatti allahu samad allah hundaafuu hirkoo kan ta'e lam yulad ولم يولد ولم يولد ولم يكن له إن الرّي إن الجرّ جرى قرآن كيسد كنافي إسا كان كيسد غراغرما قدرة جرسي جلي يسوسي إن لد إلمنا ماكا كوتي جيسا غلغراتي باتميت ألتي فواغا جيشو في rabbi kutti malee hin jiru jedhanii amanummaan garaagarummaa qaba kanaafi ani isa ilma namaatti waaqa jedhurra hin barbaadu rabbi tokko malee kan biraa hin jiru rabbi hin dhalu hin dhalchu jedheen islaamummaa fudhadhe ati yoo akkamitti ati si jalqabe rabbi dhalcha yoo jedhu rabbi niitii qaba jennee asuma sagaleen koo natti deddeebi'aa jira walla qoy dubbadamma nagama sagaleen koo jira nu rabbi niitii qaba jennee haasofneerra macaatam amantaa kiristaanaa keessaa rabbi hin dhalchu hin dhalu kan jedhu dubbiseeti garasitti kan galee naan jette amma asuma kana garra wanti si gaafadhu jira amantaa kiristaanaa keessatti rabbi niitii qaba jedhee kabarsiisu jira macaafa qulqulluu irratti Maran bari Kristos bari nalate nalanne Kristos hadalatu dhisi Kristos hadalatu dhisi Kristos hadalatu Qur'aana keessatti immoo qulu Allahu ahad Allah malee kan biraa hin jiru jedha bar nullee rabbi tokkocha jenneetu maamannaa barbareeduuti Yesuus waaqa lama jennee hin amanu rabbi lama waaqni lama sibiratti fakkeenya amma kiristaanummaa keessatti maqaa abbaa kan ilmaa hafuura qulqulluu sadanuu waaqa tokko jedha bar waaqa tokko abbaan eenyu ilmi eenyu abbaan eenyu waaqa sadii hin jedhu barbareeduuti lubbuu waaqa tokko jedha kiyyuu wanta ati naa himuu qabdu abbaan eenyu ilmi eenyu kana bichaa naa himaddaan baasush abbaan eenyu rabbumatu jedhe rabbi maal jedhe seeta inni ilma tokkicha anjaaladhu isa dhageeffadhaa jedhe kanaafuu nu wanta akkatti rabbi kami tayyib hir'isuullee hin dandeenyu kiyyuu asirratti hayyatu afaan keetiin dubbatteerta ilmi kiyya tokkicha jedhe abba eenyu takka jedhe oosh ilmi isaa Yesuus rabbi abbaa isaati jedhe ka bareeddooti jedha an abbaa isaati ka jedhee rabbi guddatu ol jedhe isaan jedhe ka lubbooti Eshi Yesuus waaqa moo waaqa miti? Yesuus ilma waaqaati. Ara hin sobe kiyyuu wallahi sobaa jirta tamma asitti sobdeena shawwadda ilma waaqaati. Macaafa qulqulluu irraa si baasee mul'isa ilma waaqaati. Ilma waaqaati waaqa miti. Waaqa miti. Rabbi miti garuu waaqa. Rabbi miti garuu waaqa jechuun maal? Rabbi fi waaqa tokkuma bara. Waaqeffama garuu rabbi miti. Rabbi jechuun abbaa isaati. Rabbi ka jedhamu jechuudha. Rabbi ka jedhamu. Rabbi tokkicha jiraachuutti namantaa Yesuus ilma waaqaa ta'uu namantaati. Dhalachuu isaatti namanta. Ana qofa doon ta'e macaafni qulqulluun illee waan amanuuf ka lubbuuti. Akkas jedha bar garuu ergasuu xayyib maaliif kiristaanonni yeroo baay'ee Rabbi tokkicha bichaadha Yesuus tokkicha malee kan biraa hin jiru isa bichaadha uumaan keenya waaqni keenya maaliif jedhano lubbu amma Maariyaam irraa dhalate yoo naan jette hafuura qulqulluu irraa dhalate malee fedha fooniitiin yookiin fedha dhiiraatiin miti geete bareedduuti ka dhalate
Oromoo Atan malee. mataan addaan sirriitti naa baasi. Fedha hafuura qulqulluutiitiin dhalate. Firaafuudha qulqulluu. Isa nan amana bar. Hafuura karaa Isa hafuura nan amana. qulqulluutiin dhalate malee. Ani isa nan beeka kiyyuu. Kan Isa nan amantaa beeka. bitan. Quraan illee Garuu amanaa barbareedduu fi hafuura hayyee qulqulluudhaan akka dhalate. kanaafuu inni abbaa malee dhalachuudhaaf aangoo waaqummaa inni kennaaf jettee ni amantaati. Waa'ee sanii hin beeknu. Waa'ee sanii du'aatamma Hin beekta akkamitti rabbii beekta ani hin barbaadu danda'a. jedhee kan dhiisee bar kanaaf kiyyoone. Ani kan inni dhiisee kiristaanummaa Eshi, keessaa bahee fi eshi, inni waan eshi, abbaa malee dhalateef aangoo waaqummaa hin kennaaf jedhee hin amanu jedheen keessaa bahee ani kiristaanummaa keessa. Akka waaqa ilma waaqayyoo dhiisiiti akka waaqa ta'e waaqa waaqeffatamaa ta'e macaafa raajii Isaayyaas keessatti ni dubbata barbareedduuti. Sanumaaf asitti maal jira? Boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti maal jedhaa? Naga waaqeffadhaa kan jedhu Ilmi nuuf dhalateera jedha. eeyyuwa Ilmi nuuf nuuf dhalateera. dhalateera. Argitee? Maqaan isaas Amaanu'eel yookaan Yesuus. Amaariffaan sitti himu. Amaanu'eel yookaan Yesuus inni jedhe nan ልጅ beekaman ተሰጥቶናልና ይኸውልሽ ሕፃን ተወልዶልናልና ወንድ ልጅም ተሰጥቶናልና አለቅነቱም በጫንቃ ላይ ነው። ስሙን አማኑኤል ስሙም ትያለሽ ድንቅ መካር ስሙም ድንቅ ወንድ መካር ልጅ ጀዴ ትወልጃለሽ ስሪ ወንድ ልጅ ጀዴ ስሙም መሌ ድንቅ መካር አምላክ ትወልዳለሽ ጀዴ ክዩ አስረቱ እሺ አምላክ ትወልዳለሽ እኮ አላለም ወንድ ልጅ ትወልዳለሽ ስሙን አማኑኤል ትያለሽ ነበር sitti makaa bareedduu kun fi baasisaa mul'isu mee naa baasaa mee boqonnaa 9 lakkoofsa 6 irratti naa baasaa bareedduuta. Silaa xayyee Amlaak jedha. maaltu jettu Wallahi rabbi maaltu jedha. jettu Waaqa jedha. Wallahi waaqa jedha. Iddoo san naa baasa. wallahi Yesuusin kiyyuun waaqa jedha. kijibin Wallahi Yesuusin waaqa jedha. illallah Wallahi billahi maashaallah. Wallahi iddoo naa baasii dubbadde. gurbaa dhagee wandi litti waldaalles jedhe moo amlaak tiwajjaalles jedhe Tuwaljaalash odoo hin ta'in ilmi nuuf dhalateera. Ilmi nuuf kennateera. Baay'ee. Ilmis nuuf dhalateera. waanni hin dhalataa hin jenne bar ilma dhiira dhalataa jedhe malee Ilmi nuuf dhalateera. Ilmummaan sunii waaqa jedha barre wallahi raajiin Isaayyaas. Ilmummaan dhalate sunii waaqa akkas jedha. taanan kitaabni ollaadha ilma dhiiraa dhalta jedhe deebi'ee xiqqoo ture immoo waaqa dhaltaa erga jedhe hin jiru si jalqabe waaqa dhaltaa kan jedhu hin jiru sitti Waaqa dabale dhalate hin malee jenne ilmummaan dhalate suni waaqa maali jedha waaqa cimaa jedha. Hayyaal amlaak jedha. Allahu akbar የዘላለም አባት ደግሞ አባ በረበራ ጀዳ ደግሞ አባ ወጋ ደሞ ወጋ ሸንተማ ወጋ ጃተማ ወዶን ተይኒ አባ በረበራ ጀዳ እርግቴ በሬዶቲች አባ በረበራ ዋቀ ጭማ ዋቀ ደንዳ ጀዳ አማ ዋን ከናሜ ማልናን ጀተሪ ዋ ዋቀቹ ደንዴና ሬ በሬዶቲ የመጫብን ቁልቁሉዳ asee dhaggeeffadha asee beentee kana as dhaggeeffatu nu hooyyezum jedhanii wallaahi akka diraamatti malee sila noon hay asee kiyyuu koo asee akka ortodoksii kana waliin naquun jaalladhaan nu gama jirtu sitti haasa'aa jiru. Ortodoksii waliin naxxiibesanii fi warri waliin naqaniif isaan macaafa qulqulluu dhugaa hin barsiisan saniif soba barsiisan. Angaruu oma macaafa qulqulluu irra barraa isitti maal jira lubbuuti. እና waaqa danda'a abbaa barabaraa argite abbaa barabaraa jechuun ka barabaraan jiraatu jechuudha. Waaqa danda'a jechuun waaqa yoo jedhe yoo waaqeffanne maal rakkoo qabaree lubbuuti. wayyo Ni natti himee. warra guyyaa adii kana bar guyyaa adii kana dukkana siniti ta'e dhugaa wallaahi rabbi sin haa qajeelchu garuu kiyyuti wallaahi rabbi si haa qajeelchu Wallahi dhugama rabbi anam uma jirtu sitte mee adummaan iddoo sanarratti hin dubbatu naan jedhame anama mee maal ilma dhaltaa jedhe malee waaqa dhaltaa hin jenne ateessaa fiddee immoo kana natti duuchitaa xiqqoo tureetu tallaaq amlaak jedhee eessatti amlaak noo jedhe si jalqaba maqaa qudusii keessatti yesuus amlaak noo hin jedhu hin jiru wallahi ani umne kiyyaan umaasin gochuu hin danda'u jedha la umne kiyyaan umaasin gochuu hin danda'u umna abbaa kiyyaatiin jedha isa na ergatee jedha keessa darbe isa na ergatee jedha eessa gootan kana jecha kana eessa geessitanii silma anna dhibu war subhanallah wallahi lubbuu kiyya maal jedha seeta waan tokko illee dammoo sitti ta'e waaqni kan itti ta'ee ama fakkeenyaan waaqa jechuun kan waaqeffatamu jechuudha. Namni fakkeenyaa fi biyya addunyaa kanarratti biliyeena 2.7 kiristaanatu jira.
kiristaanni biiliyoonni 2.7 hundi isaa Kiristoosiin hin faarfatan, hin waaqeffatan. Taadaa odoo waaqa ta'uu baateeti maaliif isa waaqeffatan meenatti? Kanaafuu Isaayyaas maal jedhee dubbate raajichi waaqa maal jedhe waaqa danda'a jedhee dubbate beekte abbaa bara bara jedhee dubbate. Mi'aatam akkamii waaqachuu dandeetta? Namni biiliyoona 2.7 hundi kan isa faarfatu. Akkamitti aniifatam isa xiqqeessuu dandeenya meenatti lubbuuti. Rabbiin kan isa guddise. Abbaan isaa kunoo addunyaa hundarra isa mucaalsisee waaqa faarfatan waaqa fayyisaa keessa godhe. Naafa meeqatu fayye maqaa isaati? Dhugaa Rabbi mee namuma fayyisitti si mul'iseetuma mee namni fayyisu maqaa isaatiin namni fayyisu mee waa'ee isaa sitti haa himu wallaahi. Argite? Dhaggeeffadhee zingawwama kiyyooti. Ijoollee taaptaaf godhaa isin taaptaaf godhaa nuun irratti amma odoo Yesuus Kiristoos nama qofa odoo ta'eeti fakkeenyaaf nama qofa odoo ta'eeti maqaan isaa hin fayyisu ture. Amma fakkeenyaaf maqaa isaa yoo hamte wallaahi akkuma rabbii akka ta'eyyuu hin beektamaayidhaan beekta. Maqaa Yesuus Kiristoosiin nama dhibamaadhaaf yoo kadhatte wallaahi hin fayya namni sun maayikiroo sekondii irratti. Mee amma keessan amma Ameerikaa deemuu danda'a kana naa laalate sitti ma waan yeroo baay'ee garuu hiyyuu isa dhugu. Ameerikaa maal godhatta lubbuuti? Laa gizee waan sitti agarsiisaa jira waan nama akkan Ameerikaa deemee ilaale of keessatti ilaale gooftaan natti himi jedhime sitti ta'emu. Wallaahi akka qullucci godhanii kan laalan nabiyyoota ciccimotu jira. Laa maali kee tiktokii kanarraa kinoo akkam godhaa jirta deemtu amma silumayyuu wannoo fayyadamuu eegalee hin argine maal? TikTok fayyadamuu eegaleera bara. Wallaahi si sobaa jiru. Nabiyyoota qullucci godhanii waa'ee seenaa kan keetii waa'ee wannaa waa'ee atama waan ati nyaattu qullucci godhanii kasitti himaniitu jira. Wallaahi dhugaa sitti himaa jira. Yoo mana Ameerikaa deemamee ilaalu waaqayyo natti himi jedhamee sitti himan beekamu. Dhaggeeffadha. Wallaahi si faamil qabu Ameerikaa dhiisi wallaahi jennata rabbiin si haa kennu. Ana kanuma sitti hima lubbuuti. Way diraamaa sin hojjettamu subhaanallah wallaahi. Qalbii miskiinota hin taphattan gaafa keeyya maal Ani salfadha wallaahi akkana yoo naan jettu salfadha wallaahi. Bareedu. Bakka na butatteetuma waliin deemna bakka. Maazariinti yallaachuma waan jirtu walumaan deemna bakka. Borosas yaadde asuma wal heerumne bakka lubbu ishii. Qabiis. Ati garuu qoy wallaahi maaliif fayyadamte ishii silaa wallaahi itti namantuu maal wallaahi fayyadamte. Wallaahi lubbuutii asirri sitti hima. Sirri sitti hima. Wallaahi odoo guyyaa takkatti ana wajjin ooltee na wajjin haasoftee wanta baay'ee si barsiisa. Kennu ko. Allahu akbar amma kijiba na barsiistu wallahi naa godaan. Ani fi wajjin haasofna qoy keessa. Arree noolan arree ta'uu jedha Oromoon habiibi amma ana kijibde barkiyyuu wallaahi ati. Osoo dhugumaan ati islaama taatee jiraattee wallaahi osoo ati dhugumaan jecha kana naa deebistee ana kiristaanummaatti deebi'a. Garuu ati kijibde islaaman turre wallaahi sobde kiristaanummaa irratti dhalattee malee. Jecha san caalaa wanta si amansiisu Arsii keessatti waan dhalattee waa'ee islaamaa jecha dhageesseeti wallaahi kana dhageesse malee ati islaama miti jalqaba. Namni akkamitti islaama ta'ee addaan gizee lafa tuqan wallaalame addaan islaama tokko ta'ee addaan lafa tuqanii maal jedhu hin beeku. Subhanallah. Sunnni bubeettee anama waa'ee muslima ta'uu fi muslima ta'uu dhabuu kun baay'eelee nan bubeettee maaliif baay'ee nan dhibne seeta? Laa waan islaama turtee fi kiyyuu laa waan islaama turtee fi wallaahi kun afaanitti si deddeebi'a jedhee yaada si galee afaanitti si deddeebi'a jedhee malee ati islaama turre si jalqaba. Abadan islaama turre rakkoo hin qabu. Baguman turre dhiisee iyyuu ati. An rakkoo hin qabu. Garuu wanti guddaan tokko dhugaa hubachuu fi dhugaa barachuun kan nu barbaachisu san. Dhugaa barachuu fi dhugaa hubachuu. Sen kijiba nama barsiistu kiyyuu amma rabbii jedhe subhanallah wallahi. Kijiba nama barsiistu wallahi dhugaa baay'ee si barsiisa. Yesuus akkanatti addana qabee islaaman ture addana qabee wallahi abjuu haasoftu subhanallah kiyyuu wallahi akkanatti gateetti koona qabee Yesuus dhufee. Lubbuuti jedhe. La ilaha illallah. Waan ofiiku. Nambe kagaru kabaja sin kabaja garu inkijibi wallahi kijibi wallahi nille kennako wallahi nama dhibba afurii na bira jira namoota na bira jiru kana fuuldura sitti an kabaja guddaa siif kenna lubbuutish wallahi baay'ee si kabaja kun ijoollee isii bira jirtanillee ilaala asirratti kennuun teennaa mucattii jaalatamtu mucattii qashtii mucattii ismaartii
yeroo dubbattu yoo ragaa jettee dubbatti bakka bulettiin si jaaladha wallahi smartiin akka keetii hin jirtu Darajaraatti deebisi yaa mucaan ammoo wallahi. kabaja guddaa siif kenna Wallahi rabbi wanti islaamas ama mi du'aa isii kenna amiin jedhe kiyyo. Waan na jaalattuuf si jaaladhu jennaan du'aa isii godha amiin jedhe. Amiin jedhe. wallahi kuma gaarii natti biraa lubbuutii Amiin jedhe ani waa biraa siin hin jedhu. kennaa koo jedhi kiyyuu naan jedhaa jiran kennaa fi kiyyuun illee wal fakkaatti smarti wallahi mijatti ajaa'ibaati Waa'ee jana janaa irra hin jiru ammaani. Du'aa isii godha bichaa amiin Wallahi jedhe. jana Amiin janaa jedhe amiin jedhe rabbi janaa hunda irra hin jiru. danda'a. Kanaafuu du'aa abbootii keenya wallahi islaamummaa badaafame amiin jedhe. Amiin jedhe us jedhe amiin jedhe. Amiin lubbuutii yoo maal wadaan jettu garuu keessaan oduu eebbistee irratti Rabbi islaamummaa si haa badhaasu amiin jedhe. Dum jedhe amiin jedhe tamu. as jala seentanii wallahi ijoollee kiristaanaa afaan keessan qabadha kennaan robsuun as keessatti hin ta'u bilookiidhaas shiisayyu Dhiisi baala goota ani maarraa gorsuuf fadheenni isin argine samoona waan isaan naagun jedhan waan ani hin qabneen.